mallattoo fayyinaa godhee nuuf laatee jedha. Ilaalaa ijoollee waaqa. Namoonni irraa dagatanii rogaa 100 guutuu eenyumtuu yaadatu jaarraa 3. Jaarraa 3 guutuu rogaa 100. Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hin irraanfannee jedha mallattoo fannoo kan. Mallattoo fayyinaa godhee nuuf laatee. Hin irraanfanne waaqayyooni ajaa'iba gochuudhaan karaa mootitti illeenii akka awwaalcha keessaa bahu taasisa. Seenaa mootitti illee akkasitti seenaa ishii mul'isee jedha waaqa keenya ijoollee waaqaa. Hubadhaa mootittiin kuni dhugumatti nama waaqayyoo turte. Kan amantuu fi qulqullinaan kan jiraattu abbaan manaa ishee Terbinos nama jedhamu ture. Terbinos nama jedhamu dooniidhaan biyya fagoo deemee kan daldaalu ture jedha. Abbaan warraa mootitti illeenii kana. Illeenii jechuun maal jechuudha? Egaa abbaan warraa Terbinos kun namni jedhamu kun dooniidhaan biyya fagoo deemee daldaalaa yeroo inni daldaalaaf gara biyyaa deemu isaaf ni kadhatti turteeyyuu jedha abbaan manaa ishee kanaaf. Hubadhaa ijoollee waaqa asirriitti dhageeffadha. Manaayis hin deemtu ture jedha. Namattis gadi hin baatu ture jedha. Ilaalaa. Namni dhiirris gaafa abbaan warraa ishee mana hin jirre mana ishee seenu ture. Nama amanantuu turte jedha. Dhugaa waaqan isinii jedha. Baay'ee isaanii abbaa warraa isaanii irratti kan maagatan baay'ee isaanii jiru. Osoo abbaa warraa isaanii mana taa'u hoteela keessa kan talka akkasan jiru jireenya kanaa jireenya gadada'u jireenya waaqa walitti nama buusu kan jiraatan baay'ee isaanii jiru. Baay'ee jireenya nama gaddisiisu. Laala. Garuu isheen nama akkasiin abbaa warraa ishee daldaala midhaan biyya fagoodhaa deemee daldaala ture jedha. Gaafa tokko garuu abbaa warraa ishee hiriyoota isaa wajjiniin lafa daldaalaaf deeme sanatti qormaanni hedduu isa irra ga'e. Akka ta'ee garuu qormaata sana mo'atanii gara biyyaatti yeroo deebi'uudhaaf ka'an hiriyaan isaa tokko nuti akkana rakkannaa nuti akkanatti dhiphannaa garuu haati warraa keenya yoo tana dhiira biraa nurratti fiddeetu nurratti maaggachiisi yookaniif immoo wajjin akka barbaadde taati jedhee hiriyaa isaa tokko hiriyaan Terbinos abbaa warraa illeenii kanatti dubbate hiriyaa isaa jedha. Kana booda Terbinos kun maal jedhe immoo ani lakki haadha manaa koo illeenii in shakku jedhee hiriyaa isaa immoo deebisee haati manaa kee kuni jedhee ilaalaa. Haati manaa kee kun namaa ol jirti. Nama hunduma caalti. Isheen maali? Ittiin sana booda garuu anu osoo hin deemee dogongorsuu nan danda'a jedhee ilaalaa. Anu osoo hin deemee dogongorsuu nan danda'a jedhee inni immoo hin dandeessu jedheen eenyuun? Abbaan manaa Terbinos kun. Terbinos kun lakki hin dandeessu jedhee ilaalaa. Hin dandeessu haati warraa amanamtuudha. Illeenin koo ittiin jedhe. Egaa waliif waadaa galaa jedhan. Waadaa qaalii walii gallaa. Ittas erga yoo dhuguma haadha warraa koo dogongorsiiste ani waanan nagadee itti dadhabee argadhe kana hundumaa siifan kennaa dhee waadaa gale. Yoo dhuguma haadha warraa kee dogongorsiisuu baadhe anis dhaqee dogongorsiisee dhufuu baadhe anis qabeenya koo itti dadhabe kana siif kennadhanii waadaa walii galan. Sana booda Terbinos deemtee dogongorsiiste yookaan kana goote jennaan keessumattuu immoo mallattoo qabatamaa kan ishee faana ittiin dogongorte naaf iddee taa'ee hubadhaa. Abli yookaan birrii nani bitee morma ishiirra jira. Yoo dhuguma ishee faana dogongorsee ciiste ta'e naaf iddee dhuftaa'ee irriitti hubadhaa waan itti deemamaa jiru. Kana booda itti ergee jiru.
Kana booda ishii jedhanii waliif waadaa galanii. Hiriyaan Erbiiniyoos kun karaa irratti isaan biraa darbee gara mana Illeenii deemee waamtees gaafa kana hojjettuun ishee isaanitti gadi baatee Illeenii naaf waamii jedheellaadha. Illeenii naaf waamittiin jedhee jettuun sunis immoo isheen gadi hin baatu namattis hinaasoftu jette yeroo kana baay'ee gaddeena. Amanamtuus akka taate hubatee kana booda garuu maal gochuun qaba jedhee mala isheen immoo eenyuttan bareeda jetteetii aablee ishiisan ofirraa fuutee lafa goote. Kana booda garuu maal godhu jedhee malatee hojjattu isaa birriidhaan gowwoomsee mallattoo isaan waliin qaban harkaa fuutee gara Erbeeniyoositti akka gara isaa fidduu birrii kenneefii jedhe hojjattuu saniif. Gaafa hojjattuu saniif birrii kennu isheen dhaqxee aablee sana fiddee hiriyaa Erbeeniyoos yookaan abbaa warraa Illeenii kana kan ta'e ishee dogongorsiisuu kan dhufe kennitee jedhe. Akkas jedhee kana booda garasiitti deebi'ee haadha manaa wajjin ciiseen mallattoo ati jette sana harkaa baafadhee dhufee jedhee mallattoo sana jidhaa. Eenyu abbaa warraa Illeenii. Baddaa. Aablee kormaa ture. Iddoo kanatti Erbeeniyoos inni hin shakkinees dhugaadha jedhee amanee kana silaa wajjin qabsiisa sana hundumaa qabeenya isaa hundumaa isa waadaa waliin galatan fiddee hojjettuu isa fudhatee deebi'eetu kunoo jedhee waadaa waliin galatan qabeenya isaa aninni xaaree dadhabee argate sana hundumaa mutuut irraa godhee fudhatee deebi'e. Kana booda abbaa warraa ishii Erbeeniyoos kun aaree gara manaatti galee gara manaattis aaraa gaddaa galee Illeenis jaalala dhugaadhaan isa simatti dhufte inni garuu dhukkuba isaa dhoksee jedha laala. Dhukkubni kana caalu hin jiru waan dhukkuba isaa eenyuun abbaan warraa Illeenii suni. Erbeeniyoos kun maal godhee haadha warraa isaa kana dhoksee gaddaa galle. Illeenis jaalala dhugaa isa simatte. Inni garuu dhukkuba isaa dhoksee yeroo isheen maal taatee jettee ilaalaa gaafannu argamu. Maal taatee gadditee jettee gaafattee qabeenya qo'attuun na saamee jedhee inni dhoksee ilaalaa. Qabeenya qo'attuun na saamee. Isheen immoo kitaaba Iyyoob kitaaba qulqulluu beekti ilaalaa. Dubartii ogeettiidha waan ta'eef. Kitaaba Iyyoob keessaa kaastetu qulqulluun Iyyoobii jedha. Iyyoobii itti muudhan. Iyyoob akkanatu abbaa qabeenyaan guyyaa tokkotti qabeenya isaa qabee jette jajjabeessite. Inni garuu dhaga'uu fi hin barbaadne ishee hubachuu hin dandeenye ishee dhafishachuu hin dandeenye qaama kee dhiqadhuuti jetteen ishiin irbaata nyaadhu. Gaafa ishiin jettu lakkan irbaata sin nyaadhu. Hin dhiqadhu si nyaata sin nyaadhu. Biyyan kaleessa namaaf kenne keessatti har'ammoo naaf kennaa jedhee nama hin kadhadhu har'a hiyyeessa ta'e jedhee isheedhaan immoo ati fira kee baay'ee qabdaa dhaqi isaan biratti galii ana gara biyya biraatti qofaa kiyya baduufan jedhee isheetti dubbate. Isheen immoo deebistee yeroo gammachuu waliin dabarsine
yeroo gaddaa immoo sibiraa hin hafuu jettee isa duukaa baddee jedha. Badha dubartittiin kun. Kuni seenaa miti, kuni waan ta'ee waan raajii isaan irratti raajame ta'eedha kun. Waan dhara miti jechuudha. Kana booda rakkoo isaa dhokfatee guyyaa dheeraa waliin adeemanii adanii. Majaalala akkasii jira amma laata. Abeeyyaa waan. Innammaa ofii hundaatu baadanii. Nama garramamee dhugaa waaqayyoon isin. Yesawu fiqir እኮ በብር እየተገነባ እኮ ነው። ጃላሊ nama እኮ ብር irratti ገነባአmaa jira. Bara hamaa keessa jirra, bara salphaa keessa jirra. Baay'ee bara nama iddisiisu keessa jirran. Kana booda wajjumaan baddee jedha iyyummaa gizee qabdu sifaana ta'een ammas irraa itti wajjin baddee. Kana booda rakkoo isaa dhokfatee guyyaa dheeraa deemanii booda galaana guddaa bira ga'ee utuun si jaaladhu maaf na jibbite utuun si amanadhu maaf na gante jedhee wanta ta'e hundaa itti himee jirti. Hubadhaa itti laga bira ga'anii jechuudha. Waan hundumaa ishiitti garaa isaatti qabatee daandii dheeraa waliin deemanii maaf na jibbitu utuu si jaaladhu jedheeni. Utuun si amanadhuuf maaf na gante jedheeni. Wanta ta'e hundaa itti himee yeroo kanatti waaqa fi lafti waaqa fi lafaan kakattee fi inni garuu dhaga'uu hin dandeenye jedha. Hubadhaa yaa saba waaqaa. In kakattee fi jedhe inni garuu ishee dhaga'uu hin dandeenye. Kana booda eenyutu si irraa baafateree jedheetu mallattoo namichi harkaa fuudhee itti argisiisa. Hojiin kee isaa siyaafatu jedheeti. Shakkii tokko malee saanduqa hojjechiisee jedha. Badhaa. Saanduqa hojjechiise. Saaxinii hojjechiisetu. Saanduqicha san keessatti akka reeffatti isaatti ishee rukutee galaana irratti gatee sirriitti badhaa. Galaana gubbaa irratti gatee. Waaqayyoon akkuma baay'aaniin gargaare ishiis ni gargaare. Eenyuun akka gargaare? Baay'aan akka gargaare. Baay'aaniin akkuma gargaare waaqayyoon ishees gargaare. Galaanichuma irra gara dhiya Galaatiyaan. Phaawulos itti barreessetti ishee baase. Loltuu mootichaa Taadiyoos yookaniif immoo Qonisxaa kan jedhamu tokko galaana irraa galaana caafii ture iyyuu jedha. Hojjettoota mootichaa. Qonisxaa kan jedhamu kun galaana irraa yoo argani saaxii arganii. Sana booda galaanni sun gara Galaatiyaan gara dhiyaatti. Yerusaalem irraa gara dhiyaatti. Sana booda galaana irraa eeganii saaxinicha arganii gaafa bananii dubara bareedduu tokko keessa jira. Waan taateef illeenii keessatti arganii gara mootichaatti geessanii. Mootichis gaafa dubartittii san arguu ni jaallatee jedha. Badhaa. Seenaa ishii qoratee jaalate. Bara meeqa? Bara 257. Bara 257 keessa. Fuudhee bara 258tti immoo Qosxaanxiniyoos guddicha deesseef yookaan kabajamaa ilmaa deesseef jedha. Eenyudhaaf? Mootichaaf jechuudha. Badhaa. Hojii waaqayyo. Yoo kadhannaadhaan jimtamme hunduu wanni barbaade isin hin gatu dhugaa. Wanni barbaade miidhaa isin irratti raawwatu. Maa namni boolla akka barbaade isin hin qonne eenyumtuus keessatti isin gatuu hin danda'u. Eenyutillee. Kana booda bara 258tti immoo Qosxaanxiniyoos guddicha deesseedha ilma ishee. Isheenis mucaa ishee kana seera amantaatiin guddiftee jedha. Maaliidhaan guddiftee? Seera amantaatiin guddiftee.
amantaatiin guddiste. Amantaa barsiisa guddiste. Inni har'a haadha maalii jedhi akkas jedhiin echa baageetii jedhi daa'ima isaa guddiste. Akkanatti afaan isa dhugaa waaqaan isa jedhe. Garuu ishiin basmaam jedhetteetti lama ishii waa'ee amantaa barsiistee guddiste. Haadha jechuun kana dhugaa waaqayyo. Isheenis ilma ishii amantaa barsiiste. Mucaan kunis yeroo guddatu abbaan isaa duunan adoolessa 25 bira 306 mootichi Galaatiyaan dhiyaa godhanii muudanii jedhe. Mooticha Galaatiyaan dhiyaa godhanii bakkuma saaxinii ishee argame sana ganda sana Galaatiyaan dhiyaa keessatti mooticha godhanii muudanii jedhe. Abbaan isaa duunan eenyudha? Ilma. Eenyu maqaan isaa? Qosxaanxiniyoos. Qosxaanxiniyoos kana guddicha bara 306 mootii Galaatiyaa dhiyaa godhanii muudanii. Yeroo kana keessa waaqa tolfamaan biyya Galaatiyaa san keessatti babal'atee tureeyyuu jedha. Waaqa tolfamaa malee biyya Galaatiyaa dhiyaa keessa kan ture jiru jedha. Kana booda garuu yeroo kana mootii waan ta'eefi labsee jedha. Bara sana keessa kiristaanonni mirga hin qaban turanii jedha. Hin kabajaman turanii jedha. Kana booda bara 312 keessa mirgi kiristaanotaa kabachiisuudhaaf jecha laguu jechuun soomachuu. Laguu fi kadhannaadhaan Waaqayyoon gaafatee jedha. Eenyuun? Qosxaanxiniyoos ilmi mootittii Illeenii jechuudha. Bara 312 keessa mirga kiristaanotaa kabachiisuudhaaf jecha laguu fi kadhannaadhaan Waaqayyo gaafate. Waaqayyos akkuma jalqaba mallattoo ishee gabatee samii irratti barreesse dhaloota Addaam sadaffaa kan ta'e Heenokiifis akkuma mallattoo itti agarsiise mallattoo fannoo itti agarsiise Qosxaanxiniyoosittis mallattoo fannoo isaa kan inni diina isaa ittiin mo'achuu danda'u samii irraa kaasee itti agarsiise. Hubadhaa saba Waaqa. Ilaa kadhannaadha Waaqayyo kadhatee. Heenokitti Waaqayyo mallattoo samii isaa itti agarsiise bara kakuu durii keessaa jechuudha. Hubadhaa Heenok kanatti. Heenok bara kakuu duraa keessa. Mallattoo fannoo samii irratti itti agarsiise isa hojjetatee akka itti fayyu itti agarsiise Waaqayyo. Hubadhaa. Qosxaanxiniyoos kunis bara kakuu duraa keessa ture waan ta'eef diina isaa mo'achuudhaaf fannoon isa barbaachisa waan ta'eef. Kana booda mallattoo fannoo samii irratti Waaqayyoon mul'ataan itti mul'atee diina isaa ittiin kan mo'achuu danda'u samii irratti kaasee itti argisiise. Mallattoo kanaa jedhee Waaqayyo uffata isaanii fi meeshaa isaanii irratti akka isaan hidhatan itti agarsiisee jedha Waaqayyo. Gana adda waraanatti ba'ee kiristaanota mana qulqullummaa kabachiisa waan ta'eef eenyuun ilmi mootittii Illeenii Qosxaanxiniyoos kun. Ganaa kiristaanota mirga kenna waan ta'eef duraan mirga hin qaban waan ta'eef. Sana booda mallattoo kana uffata keessan irratti hodhadhaa. Farda yaabbattan irrattis gilaasa isaa irrattis wanta irrattis haa ta'u hodhadhaa. Uffata keessan irrattis hodhadhaa. Meeshaa waraanaa keessan irrattis hodhadhaa fannoo kanaa ittiin jedhee itti agarsiisee jedha Waaqayyo. Isaanis akkaataa kanaan mi'a isaanitti hidhatanii meeshaa isaan irratti hodhatanii isaanis akkaataa kanaan lola itti bananii jedha. Guutummaa Room mo'atanii jedha warra Roomee kana mo'atan. Eenyuun? Mootichi Qosxaanxiniyoos kun. Warri Roomee kun xaa'otii waaqessu kiristaanota hin jaalatan. Kiristaanonni mirga hin qaban yeroo sana dubbachuu hin danda'an. Waa'ee Yesuus Kiristoos dubbachuu kaasuun hin danda'amu. Na booda ilmi mootittii Illeenii ka'ee mirga kiristaanotaa kabachiise. Masqalii sana qabatee mana waaqa tolfamaa haa cufamu yookaan yaa gubamu manni Waaqayyoo immoo yaa banamu jedheetu labsii baasee mirga kiristaanotaa kabachiisee jedha. Eenyuun? Mootichi Qosxaanxiniyoos ilmi mootittii Illeenii kuni jedha.
mirga argame kanatti fayyadamtee ilma ishee deeggarsa gaafatte jedhaga. Eenyuun? Mootittiin illeen illaan. Ati mijataa kan. Mi'uusaatti dhahuudhaan isfaa dammoo lijuun እርዳታውን ጠየቀች. isheen taatii mijataa waan argatteefi ilma ishii irdataa gaafatte. Deeggarsa gaafatte. Bara 327 gara Yerusaalem deemuun fannoo gooftaa barbaacha eegalte. Namoota gaggaafattees umurii waggaa 300 kan ture waan ta'eef namni seenaa sana beeku hin dhabame biyya sana keessa. Ilaala. Hin dhabame. Kanaaf kitaaba seera keessa deebii 32:7 fi Iyyoob 8:9 gubbaarratti maal jedhaa? Wanti bara durii ture sana abbootii gaafadhu. Isaan immoo sitti himan, sitti haayimanii jedhamitiire. Seera keessa deebii 32:7 fi macaafa Iyyoob 8:9 gubbaarratti wanta bara durii ture sana abbootii gaafadhu. Isaan immoo sitti himan jedhee Waaqayyo waan dubbateef maanguddoo barbaaddee gaafattee maqaan isaanii maanguddoota kanaan abbaa Kiraakoosii fi abbaa Imoonaan kan jedhaman maanguddoota lama argatte jedha. Ilaalaa. Maanguddoota lamaan kana argatte. Kunis tulluuwwan sadan argaman keessaa isa tokko jalatti argame ilaala. Isuma kana itti himuu dadhabanii. Kana booda bootittiin kun maal goote itti himuu dinnaan? Mana isaanii maanguddoo bultee waxii waxxee fi waxiitti soogidda baay'istee jedha. Waxiitti soogidda baay'isteetu halkan abbaan tokko ka'ee maaloo dhoobadhe maaloo gubadhee jedhe bishaan dhoowwate. Yoo natti himte bishaan siifan kennaa. Dhagaa jirtu miti? Fannoon gooftaa bakka jiru dhagayeera beeka jette yoo natti himte bishaan siifan kennaa. Yoo natti hubaatte garuu bishaan si nu baasu akka natti dhoobuudhaan duusa malee. Argitanii dubartii beektu. Kana booda tulluuwwan sadan Yerusaalem keessaa isa tokko jalatti argamaa jedhee. Abboota kun garuu isa kam akka ta'e hin beeknu jedhanii itti himanii jedha. Hin beektanii itti baay'iste waxii. Kana booda illeeniin akka ittiin idda gooteen booda tulloota sadan keessaa gargar baafachuudhaaf garuu maal gochuu qabdi mootitti illeeniin akka waaqayyotti mul'isuuf laguudhaan soomaa fi kadhannaadhaan guyyaa torban tokko yookaan guyyaa 7 waaqayyo kadhatte baay'ee qabatte. Waaqayyos qulqulluu Uraayiliin ergeefii jira. Eenyu ergeefii? Qulqulluu Uraayil ergeefii. Qulqulluu yookaan ergamaa Uraayil ergeefii fulbaana 16 luboota fi amantoota walitti waammattee muka jiidhaa fi gogaa ixaana fi kadhannaa walitti ida'anii akka isaan bulan ganama isaa gaafa guyyaa 17 akka guban aarri isaa immoo samiitti ol ba'ee iddoo fannoon gooftaa jiruu fi sagadee akka itti argisiisu ergamaa waaqayyoo Uraayil kun ishee gammachiisuudhaan akkuma ajajamtetti akka isheen raawwattuuf ergaa kana Uraayiliin dhufee itti himee jedha. Hubadhaa. Tulluu isa guddaa jala akka awwaalames mallattoodhaan aarri isaa dhaqee aarri ixaanaa sun fannoo sanaaf sagadee jedha. Maaliif sagadee? Garra malaalaa. Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosiif sagadee jedha. Maaliif? Dhiigni isaa irratti dhangala'e waan ta'eef. Dhiiga waaqatu irratti xabbi jedhe waan ta'eef aarri ixaanaa suni
gara samiitti ol ba'ee achii gad deebi'eeti ixaanicha sagadee fi yeroo itti argisiisus hubatte fulbaana 17 bara 327 qotuu eegaltee bitootes yookaan maggaabitii 10 bara 327 ji'a jaabooda mallattoon fannoo isaa arganii akkuma arganiinis ajaa'iba garaagaraa gochuu eegalee jedha fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooligoota iddoo awwaalcha gooftaa keenyatti mana qulqullummaa ijaarsifte jedha. Maal ijaarsifte? Mana qulqullummaa ijaarsifte. Mana qulqullummaa. Bara meeqatti argame isinii jedhe fannoon gooftaa? Maggaabitii 10. Maggaabitii 10 jechuudha. Maggaabitii 10 bara 300 bitootessa isa jennuun jechuudha. Bara 327 ji'a ja'affaa booda mallattoon fannoo isaa arganii akkuma arganiinis ajaa'iba garaagaraa gochuu eegale. Gooligoota iddoo awwaalcha gooftaa keenyatti mana qulqullummaa ijaarsifte. Kabajaan keessa teessiste. Mootitti Ileeniin kana gootee bara 328tti waggaa isaatti boqattee jedha. Ilaala. Bara 328tti boqattee. Kanaaf seenaan abboonni hojjetan dhalootaa dhalootattidha. Seenaan abbootaa, seenaan qulqullootaa baraa baratti darba. Yaadannoon qulqullootaa bara baraan jiraatadha jedha abbaan keenya. Daawit Faaruusaa 111 yookaaniif immoo 112 jaagubbaarratti yaadannoon qulqullootaa bara baraan jiraata jedhee Daawit abbaan keenya Faaruusaa irratti dubbate. Hojiin keessaa baasu akkuma jedhamee ammas Daawit dubbate qulqulluu fi amanamummaa isheen qabduun kabaja kanaaf ishee gahee jedha. Taammirii ishee haaluma kanaan macaafa galii Uraayil kanarratti arganaa jechuudha. Baay'inaan. Kanaaf haaluma kanaan fulbaana 16-17 ayyaanni masqalaa hin kabajamaa jechuudha. Akka kanaan ajaa'iba kanaan kabajama. Ajaa'iba guddaa hojjetame kanaan kabajama. Ilaala. Kana booda garuu akkuma dura ilaalamaa ture sun manni qulqullummaa iddoo Gooligootaa jedhamutti ijaaramee fi achi keessa taa'ee ajaa'iba gurguddoo hojjechaa ture jedha. Maaliin? Fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos irratti fannifame. Ammas fannoo sana sadaf baasanii gargar baasuu danda'an. Nama du'aa tokkorra kaa'an laala. Inni jalqabaa gara bitaatti fannifame gubbaarra jira waan ta'eef inni kaasuu didi. Kan faayidaa wiizeemaa irra godhannis kaasuu didi. Isa dubbaa jalatti awwaalamee jiru kan gooftaa Yesuus Kiristoos immoo maal godhee du'aa sana boollaa kaasa. Kana booda fuudhanii eessa geessanii mana qulqullummaa ijaaranii Gooligootaa kan jedhamu Yerusaalem keessatti ajaa'iba gurguddoo hojjechaa ture. Mootiin biyya Faaris bulchu maqaan isaa Halagoos kan jedhamu Yerusaalemitti weeraree fannoo kana fudhatee biyya isaatti galee jedha. Amantoonni Yerusaalem keessa jiraatan mootii biyya Room bulchu maqaan isaa Hirqaal kan jedhamu gargaarsa gaafatanii jedha. Maal gochuudha fannoo sana deeffachuudha. Eenyutu irraa fudhate waan ta'eef warra Faaristu irraa fudhate waan ta'eef fannoo gooftaa. Sana booda garuu Hirqaalis mootichi warra Room sun waadaa seenee fi dhala keenyatti yaadannoo keessiif oomna jedhanii isaanis gaafatanii akka fannoo kana nuuf deebistu maaloo jedhani. Eenyu mooticha Room kana. Sana booda mootichi Room fannoo kana Yerusaalem keessatti deebisee ajaa'iba gurguddoo hojjechaa ture. Seenaa isaa dhaga'ee yeroo kana mootittiin mootonni addunyaa kana irratti ciccimoo ta'an nutu fudhata jechuudhaan irratti wal loluu jalqabanii jedha. Fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos waan raajii hojjechaa tureef addunyaan irratti wal lolaa turte jedha. Abbootiin amantii biyya Yerusaalem Qosxaantiniyoos
Ansookiyaa, Efeesiyoon, Armeeniyaa, Giriikii fi Iskindiriyaa keessa jiraatan lola isa gurguddoo walitti bananii jira. Irra isinii deebi'e. Yerusaalem, Konstaantinoos, Ansookiyaa, Efeesiyoon, Armaaniyaa, Giriikii fi Iskindiriyaa isaan kun isaan kana keessa jiraatan wal lolaa turan. Lola isaanii qabbaneessuuf jecha iddoo afuritti qooddatanii jedha. Maali? Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos kan. Carraan akka itti bu'u godhanii jedha. Haaluma kanaan yeroo carraan itti bu'u akka argatan Konstaantiniyoos, Ansookiyaa fi Iskindiriyaa dhalaalaa carraan kan ba'eef. Fannoon inni harka gara mirgaa biyya Iskindiriyaa gahe. Iskindiriyaan kun biyya Gibsii jechuudha. Biyya Gibsii keessatti kan argamtu. Ardii Afrikaa keessaa kan jiraattu jechuudha Iskindiriyaan kun. Fannoon harka mirgaa kun ajaa'iba guddaa gochaa yeroo godhu yeroo dheeraa ture jedha. Ati dheeraa fudhachaa ture. Isaan kana sirriitti haxanna'aa turanii. Ajaa'iba kana gochaa turan. Kana booda fannoon suni inni harka gara mirgaa kun ajaa'iba guddaa gochuu yeroo dheeraa hojjechaa ture. Yeroo kana warri Gibsii immoo Ormootni warra Gibsii keessa jiraatan, amantoonni achi keessa jiraatan hacuuccaa yeroo isaan itti baay'isan mootiin biyya Itoophiyaa Atsee Daawit gargaarsa gaafatanii jedha. Eenyuun warra Iskindiriyaa kun jechuudha. Waaqayyo isinitti argisiisu. Warra Iskindiriyaa kana, warra Gibsii kanatu eenyu gaafata? Atsee Daawit mooticha Itoophiyaa kan ta'e gargaarsa gaafatanii jedha. Atsee Daawit kun ba'aa walii keessanii baadhaa jedha seerri eetu waan jedhuuf loltuu 20,000 hiriirsisee itti duulee jedha. Eenyu warra Iskindiriyaa keessa Gibsi keessa jiraatan amantoota biraa kan akka irraa dhowwuuf Atsee Daawit kana gargaarsa gaafatan jedha mootummaa Itoophiyaa kan. Sana booda wattaaddara 20,000 hiriirsisee itti duule. Yoo araaramtani jaalalaan jiraattan ta'e dhufee biyya keessan barbadeessa. Yoo hin araaramtan ta'e araaramtanii jaalalaan hin jiraattan yoo ta'e dhufeen biyya keessan barbadeessa jedhee Atsee Daawit kun xalaa itti barreessee jedha. Eenyutti? Warra Iskindiriyaa fannoo gooftaa fudhatee itti jiraachaa jiru warra hacuucu kanaa. Kana booda Atsee Daawit kun xalaa itti barreesse. Yeroo kanatti Ormootni warra Gibsii keessa jiraatan sodaa guddaan sodaatanii kiristaanotatti araaramanii jedha. Kiristaanonni achi keessa jiraatan gammachuu irraa kan ka'e waraqaa galataa fi waqeeta 12,000 Atsee Daawitiif waqeeta 12 Atsee Daawitiif erganii jedha. Yeroo sana waqeeta 12 jechuun baay'ee guddaadha. Atsee Daawitiif erganii jedha. Maaliif? Waan amantaan biraa isaan irratti ka'ee isaan hacuucaa tureef waan isaan irraa gab jechisiisee walitti araarseef sodaachisee Atsee Daawit kun mootichi Itoophiyaa kun kana booda waqeeta 12 Atsee Daawitiif erganii. Atsee Daawitis baay'ee gammadee ani rakkina warqee hin qabu. Baga gammaddanii fedhiin koo jaalala Kiristoosiin nu wajjin ta'ee waan isin gargaare yoo naaf gochuu barbaaddan garuu karaa kaabaa biyya koo gogiinsa irraa kan ka'e jedhe ilaala. Gogiinsa irraa kan ka'e beela fi dhukkuba cimaan nu qabate waan jiruufi fannoo gooftaa isa harka mirgaa sanaa fi lafee qulqullootaa kabajaan akka nuuf kennitan nuufis immoo kabaja eebba fi fayyina akka nuuf kennuu danda'u
nuuf ergaadhaa jedhanii xalayaa itti barreessanii jedha. Eenyuun mootichi Itoophiyaa Atsee Daawit. Xalayaa kunis isaan bira ga'ee abboonni amantii fi amantoonni mari'atanii Atsee Daawitiif waan gammachiiseef nutis sirriitti hubadhaa. Nutis gammachuudhaan wanta inni fedhe hunda illaannaaf jedhanii warqee waqeeta 12 sana deebisanii fannoo harka mirgaa san wajjiniin uffata diimaa isa gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa uffisanii fi wantoota baay'ee wajjiniin saanduqa keessa warqee keessa kaanii waraqaa galataa wajjiniin fidanii hanga iddoo Sanaa'or jedhamtutti fidanii fulbaana 21 laataniif jedha. Eenyudhaaf? Eenyudhaaf? Irraftanii eenyudhaaf laatan? Daawitii warra Gibsii gargaaree amantoota biraa isaa rakkisu gaafa warqii erganii fi warqiin barbaadu fannoo naa kennaadhaa. Lafee abbootaa naaf kennaadhaa yoo na jaalattanii yoo na isin gammachiisee jira jedheetu fannoo akka gara mirgaa fudhatee isiniin jechaa jira. Eenyuun Atsee Daawit akkamitti akka fannoon as gale isinitti himaa jira. Jalqaba isinitti meera mootittii illee isin akka bakka guutishiin